Arusa, Arusa. Oh, Arusa siapa nak punya Arusa? Arusa. Lebih dari kamas. Pokoknya kami lebih dari. Tengah sikitnya. Tengah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama harkafune. Hordoftoota fi kabajamtoota khiyya. Ahleen walidaychaanii jirra. Akkuma beekamu dhugaa dubbachuudhaaf jidduu tana mashaakila keenya kan dur dabarsaa ture sanii wajjin qabatee akkumatti fuula miidiyaa dura banne har'a ammoo waan jabaatee nabiti. Wanni jabaatanis maali jechuun keessan afaan qabu akkuma beekamu Hassanii fi Birraa wanni isaan godhaa jiranii waan ajaa'ibaati. Jarri lamaan kun harka wal keessaa qabaachuu isaaniitiin shakke. Waanuma dalagan hunda keessatti harka wal keessaa qabaachuu isaanii shakke. Ammallee Nuuraddiin gaafa kaan irratti dawwalee namni gurbaa Mahammad jedhamu san gurbaan san akkaan dhageetti sanarraa dhufe ani sallee hin beeku. Jarri kun nu wanta eenyu Birraan faanii warra jalqaba. Anatumuuf yaalii godhaa turanii amma ammoo deebi'anii maal godhutti jiranii gurbaa keessummaa dhufe Hassanii wajji wal ta'anii ilmoo namaa bakka hin beekne geessanii tumanii san gubbaan intalti Zabiibaa jahaniin saniis nama nagaa fakkaatti malee ani gizumaan jara sallaaliihu ani feetiyyaaf isaan guutumaa guututtiin jala baqadhee jechuudha. Guutumaan guututti. Intalti saniis ta'ummaan jara kana waliin fixu jirtu ani isii akka taate na shakkisiisa. Akka kiyyatti. Garuu ammoo ani Birraa fi Nuuraddiin na fakkaachaa na wajji jiraachaa gaafii na gaafachaa akka Birraan waan kana dalagu jiru viidiyoo sana irratti illee dhageessanii jirtanii ani eegasiin harkuu ta'a telefoonaan dawwalee na gaafate an akka isaan lamaa wal bira jiran quban qabu. Telefoon dawwalee na gaafate namni waan kana dalagaa jiru eenyuun aan jedhe namni waan kana dalagaa jiru akkaan qoo qabutti Birraa akka taate himeef jechuudha. Namni maal dalagaa jiru namni Hassan nama jibbu fakkaatee Hassanii hojii dalagaa jiru. Hassan yoo gurbaa biyya tanatti dhalatee jechuudha biyya Arabaa kana keessatti gurbaa maraataa soomaatichisanii jechuudha. Nuuraddiinummaan kana gaafate san isa bira taa'ee na gaafate jechuudha. Achi booda deebi'aniiti lakkii carraan ni kijibaa. Namni waan akkanaa godhu sii mitii jechuudha walii galanii jechuudha. San bira dabranii uumaa rakkoo hin qabu. Ammoo wanni viidiyoo tana fideen waraabsise mucaa san irra deebi'anii gaara geessanii gaara keessatti akkasitti guchisuu kanneessaa saniin cafaquun isaanii san na ajaa'ibsiise jechuudha. Eenyu akka cafaqu jiru naaf hin galle guutumaa guututti. Wanni kun dhugaadha jechuutti waan argaa jirtan isinillee ani makka kiyyatti dhugaa dubbachuudhaaf wannummaa isaanitti jiran kun guutumaa guututti ani baay'ee takka na aarsu jira jechuudha. Akkamiin si aarsee jettanii gaafachuun keessan hafan qabu. Wanni itti na aarsu jiruufi Birraan na wajji osoo jiru Hassanii wajji walii galanii nama kana miidhu jiran. Amma immoo akkaan ayyaatu jirutti akkasi malee jarri lamaan kun haqiiqii sanitti wajjin jiranii dhugaa sanii wajjin jiranii yoo naan jettanii akkasitti argeetiime. Garuu ammoo gizeen adeemsa isaanii jala deemee ilaalu jarri kun waliin waan akkanaa dalagutti jiranii jechuudha. Biyya kana keessa akkuma beekamu taaribaa jira, dirqiin qabanii maallaqa namarraa buufachuu jira. Waan akkanaatti hojii jira jechuudha. Gurbaan akkuma isin jetti Soomaaliidha jechuudha. Ana Oromoodha. Abbaan kiyya akkana akkas jechuu jiranii isaan dhimma isaati. Garuu akkuma viidiyoo tana isin garsiisu kanatti ilaalla. Viidiyoo xiqqoo tana haala kanaan mucaatu malee jechuudha. Agartanii jirtan gaaffii viidiyoo tana akkuma agartan kanatti ani murannoon tiyya jara kana guutumaa guutuu isaanii hidhatti wal galchuudha jechuudha. Walaa Hassan
wala Nuuraddiin wala Birra wala intala sanii jechuudha. Yoo naa dandeem inshaa Allah jara san qabee hidhuu qofa wanni nan qabu. Akkamitti hidhuu dandeessaa carraa gaafasuu hin dandeenye yoo jettani biyya mootummaa qabdu biyya akkanumatti firraa namni maal fedharte kanatti nama akka fedhe goggoruu kanaa miti khalaas ani asiinis hin beeksisuu dhufe jara kana qabee hidhuudhaaf qophii xumureetiin jira jechuudha. Ati Birra kana fakkaachaa nama biraatis fakkaachaa anaas duba maqaa kiyya nyaattu inshaa Allah wal garraami wal garra. Intaltii ati deddeemtuun taati jaartii obboleessa kiyyaa tettee deemtuun saniis sharrii kateetiiti. Sharra nyaadisiin sanilleen. Namnummaan dubbii tana laaqaa jiru. Namnummaan nama kana hundoo libbuusaa jiru intala sanii jechuudha. Intaltu san haa isin baaftu. Wala sihi wala Nuuraddiinii. Gurbaan kaan ififuu Soomaaleedha Oromoo miti. Siigalemi ati ammoo wal garraanii jechuudha. Inshaa Allah biittuun lafa oowwaati ni beeyta. Yooti baatii takkaa fi akkana mana oowwaa keessatti dabarseen na arguudhaaf jiraataa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa wanni fiideetan isin waraabee fi mucaa keessummaa dhufe annillee hin beeku mucaa san ilmoo namaa akkamitti akkas godhan kanaatiitiitu abdii na kutachiise jechuudha. Namni kun saa'iba kiyya ani akka kiyyatti namni tokko naa wajjin jiraachaa nama akka miidhuun barbaadu jechuudha. Saniifuu wala Birra wala Nuuraddiin an namni niin qabadhee sirriidhatti xiyyeeffannoo kiyya keessa galchee jiru keessaafuu Nuuraddiin jechuudha. Gurbaa malaataa san gurbaa malicha san hasilkiin irra dawwalee Birraan nama akkanaati inni san akkana nama goone jee an information waan hin qabu lakkee waan dhugaatanii beeku godhee jira jee himeef Birraadha himeef carraan akkana jeenaan lakkee waan akkanaa kun dhugaa miti carraa Birraan jennaaniif hayyee rakkoon qabu jechuudhaan walii galanii itti mucaa san tumanii jechuudha. Gaara keessa geessanii. Saniifuu wal garra Zabiibaa baanaan dhalaadhaaf dhalaaddawaadha. Ansi wajjinillee wal hin qixxaadhu garuu waan goote saniif itti gaabbuudhaa ta'esaa jechuudha. Guyyaa 2-3 booda waaniin ayisira dalaguu taa'u wal arguu jiraannaa jechuudha. Waa isinumaatu jiraata, waa anumaatu jiraata. Inshaa Allah. Tanumaafuu hordoftoota daawwattoota kiyya viidiyoo keessan share godhaa biraan naa ga'a. Haa agarroone, haa laalanii. Viidiyoo tana maaliif dura waraabdee gadhiiftaa osoo waan jette kanaaf galmaan hin geetin yoo jettanii waan takka wanni isaaf hin turre hin jirtu. Wal agarra ani qophiin qopheeffadheetiin waan akkana jiruuniin yoo baqatan as keessa qofa yoo as keessa biyya tana keessa bakka tokko qofa itti na duraa baan yookiin ammoo haruma takka haree isaan tana duraa baan jiru jechuudha. Saniifuu wal agarra jechuudha. Inshaa Allah eenyuun gurbaa Donqoroo Hassan Jaaniin keessaafuu kiyyaa doofaa san jechuudha. Ani waan ati na gootsaniihu Rabbii jechaan dhiiseen Rabbii jechuun ni jaan jirtu maganaa. Gurbaa Donqoroo gaafa naafi mucaa faraan qabdee akkas goote san si galame viidiyoo tana hin dagatina anaaf faraan kan inni kana godhe san. Oke, video tan akkuma agartan sanitti irraa kafalachuudhaaf qophii xumureetiin jira jechuu isaan kana hundarraa irraa kafalachuun kiyya waan afaan qabne share godhaa biraan naa ga'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya isiniin jaaladha, isiniin kabaja bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u du'aa teessaniin nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa du'aa teessaniin hin dagatina. Ammoo tan jara kaanii tan jara isin rifaasisaa jiru sanii inshallah xiqqoo booda hidha galtan isaan hunda. Assalama.